السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلي وانكي أنا جاي قبضو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هراء قبضي سني دفجرة. أرى مو فايدة بشان لقون قام كينف نو فيدو قام كينف بواني نوفبوسو كيسا توكو توكو قبضي سني دفجرة. أجا كما فيديو ندم نندرة توري فيديو كي كان فهاراتا تن سبسكرايب قتشو هندقتنا ملتو نوتيفيكيشن اللي توقع كفيديو قد إيسون دفي سنبرا قاوان تأفي warra madura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaasiniin jedha har'a faayidaa bishaan dhuguun qaama keenyaaf nu barbaachisu keessaa tokko isinii himuuf inshaallah bishaan qaama keenyaa fi faayidaa hedduu qaba faayidaa himameen dhumne qaami keenya kun hundi isaatiiyyuu irra baay'inni bishaaniin keessa jiru jechuudha ka hojjatuuni aga persentii 85 ol qaamni keenya bishaaniin hojjata faayidaa inni nu kennu keessaa tokkoffaani fayyummaa sammuu keenyaatii fi sammuun keenya akka inni sirriitti nuuf hojjatu nuuf taasisa hiddi sammuu keenya keessaa kun sirriitti nuuf haaromee akka gadi fageessinee yaannuuf nu gargaara san malillee yoo mataan amma nu dhukkubu ta'ee maraamartoo garagaraa yoo qabaannu ta'ee yookaan ammallee ka dafnee amma dafnee waa irraanfannu ta'ee akka sirriitti waa yaadannuuf nu gargaara jechuudha sammuun keenya kun sirriitti haaromeeti yookaan bishaan dhuguu baay'eef nu ta'e kana malillee rifeensi keenyallee akka sirriitti dafee nuuf dheeratu nuuf guddatu fayyummaa rifeensa keenyaatii fi gahee guddaa taphata sammuun keenya rifeensi keenya sammuu keenyarra biqila waan ta'eef sammuun keenya yoo bishaan guddaa baay'ee kadhuynee ka sammuun keenya nuuf haaromu ta'e akkasuma rifeensi keenyallee fayyaa argata ka biqile hin jajjabaata ka biraallee achirra nuuf biqila rifeensa keenyaafillee faayidaa guddaa qaba jechuudha bishaan dhuguun lammaffaan ammoo dhahannaa onnee teennaati dhahannaa onnee teennaa sirreessaa fayyummaa onnee teennaatii fi hedduu tokko nuuf gargaara dhiiga keenya ka qaama keenya keessa deemu kana dhiqee qulqulleessee dhiiga qalliseeti akka fedhiitti akka dhiigi qaama keenya keessa deemu nuuf gargaara sadaffaarratti foolii afaanii badaa yoo ka qabaannu ta'e afaan keenya kana ka ganamaaf galgala rigannee san osoo rigannee jennu afaan keenya qulqulluu ta'uu yoo ka foolii afaanii ka qabaannu ta'e hafuurri nu keessaa ba'u yoo ka nu ajaa'u ta'e yoo bishaan dhuguu baay'ifnee hancuufi akka afaan keenya keessatti baay'atu nuuf taasisa foolii afaanii badaa wanta hin taane hundayyuu xurii nu keessa jiru kana hunda dhiqee gara fincaaniitiin gadi baasa akka fooliin afaan keenyaallee nuuf sirraa'u nuuf taasisa jechuudha afraffaarratti akkuma hundi keenyaayyuu beeynu kaleellee hedduu tokko nuuf dhiqa kalee dhiqee qulqulleessaa dandeettii dhibee ofirraa ittisu akka nu horanu nuuf taasisa jechuudha kaleen keenya fayyaa ta'e jechuun onneen keenya fayyaa ta'e jechuun akka malee akka qaamni keenya dhibeen tokko yoo ka nu qabatu ta'ellee akka dafee dhibee san jalatti gadi hin jiine akka dhibee san danda'ee ofirraa ittisu nu taasisa jechuudha shanaffaarratti gogiinsa garaati gogiinsi garaa yoo kan nu rakkisu ta'e garaa keenya yoo bishaan itti dhuguu baay'ifnee nuuf laaffisa akka garaan keenya sirriitti nuuf hojjetu nuuf taasisa sammalillee xurii garaa keenya keessa jiru nyaata adda addaarraa bishaanirraa wanta xurii hin barbaachisne qaama keenya keessatti hafe dhiqee karaa fincaaniitiin gadi baasaa garaa keenya hin qulqulleessa jechuudha sammalillee nama of qallisuu barbaadu yoo jiraate moora ofirraa buusuu barbaadu yoo jiraate bishaan dhuguu yoo baay'ise qallatuufillee hin gargaara jechuudha foon ofirraa buusuu fi xurii garaa keenya keessa jiru hunda dhiqee nurraa baasa bishaan dhugaa isiniin jedha ja'affaarratti ammoo bishaan umriillee hin dheeressaa jedhu warri qorannoo beektonni qorannoo irratti geggeesse hidda qaama keenya keessa jiru haaromsee dhiqeeti xurii adda addaa irraa dhiqee qulqulleesseeti gogaa qaama keenyaa akka inni dafee walitti hin shunturre godhaani ibsa dullummaa osoo hin gahini umrii keenya hin xiqqeessu garuu dullummaa osoo hin gahini osoo hin gahini gogaan keenya walitti shuntur jedheeti
umrii kennan ala gogaan kenna kabira fakkaatu gogaa kenna hin ibsa keessa kenna jechuudha waan ta'eef keessi kenna dhiqamee qulqullaa'ee yoo jedhe ammoo gogaan kenna kaalaallee hin ifan bareeda sammallee namni warra finniisii maadiyaati wanti adda addaa fuularratti simbahee keessan rakkisu kun wanta keessa jirutti qaama kenna keessa jirutti gara alaa gadi baha waan ta'eef bishaan dhugnee yoo bishaan dhuguu baay'ifnu ta'e yeroo gabaabaa keessatti wanti fuularra nu jiru hundi isaatiyyuu nurraa bada xurii adda addaa karaa nyaataatiin karaa wanta nu dhuguu baay'ifnu gara qaama kennaa gadi dabarsinu qaama kennaaf hin taane bishaan dhuguudhaan baay'ifnee yoo of keessaa dhiqnee qulqulleessinu ta'e akkasuma qaamni kennalleen gogaan kennalleen hin ifaa wanti gogaa kennarratti nurraa nutti babbahu kunillee nurraa qulqullaa'a inshaallah san malillee fayyummaa lafeetiifillee hedduu tokko gargaara bishaani lafee teennallee ni haaromsaa jajjabeessaa keessattuu bakka humni lafee walitti dhufu bakka amma jilbaafaa ciqilee kanafaa bakka amma lafee walitti dhufu kana yoo qaamni kenna hir'ina bishaanii qabaate lafeen bakka sanii warrigaa nama dhukkuba jechuudha dhukkubbii garagaraa wanta biraarraallee dhukkubuun faa hin mala garuu hir'ina bishaanirraallee nama dhukkuba yoo ka bishaan dhuguu baay'ifnu ta'e jidduu lafee san jidduu jiru wanti lafee san jidduu jiru akka lafeen sun wal hirrigne taasisu yoo ka bishaan dhugnu ta'e bishaan sun hin gargaara jechuudha achi keessatti akka lafeen sun wal hirrigne akka mucucaatu nuuf taasisa yoo kaas dura nu dhukkubu ta'ellee yoo bishaan dhuguu baay'ifne deebi'ee nutti wayyaa inshaallah bishaan dhugaa isiniin jedha faayidaa hedduu qaba bakka buna shaayii juusii asiira garagaraa dhuguu baay'ifnu bakka sanii yoo bishaan dhuguu baay'ifne bishaan guutummaa fayyummaa qaama kennaatiif hedduu tokko barbaachisaadha sammallee biyyatti duraanii yeroo amma qufaan faan nu qabee hafuura nutti cufee furrii wanta adda addaa nurraa baasu biyyatti bishaan qaama hin dhiqatinaa qufaan isinitti hammaataa isinitti dabalaa bishaan hin dhugina jedhanii bishaan namarraa dhogguu turanii garuu doktoroonni irra baay'inaan keessattuu doktoroonni asiifa dhibema fedheyyuu haa ta'u qufaallee yoo si qabee jedhe bishaan baay'isii dhugi namaan jedhanii haga qoricha fudhattu san caalaa bishaan dhuguu baay'isi namaan jedhanii maaliifiyyuu vaayirasii adda addaa kasi keessa jiru akkasii si cufee si qabee jiru san bishaan dhuguu yoo baay'ifte bishaan saniin dhiqameeti vaayirasiin si keessatti wal horee si keessa jiru sun dhiqameeti gara fincaaniitiin gara alaa gadi baha dhibee hundaafiyyuu irra caalaa doktoroonni bishaan ajajanii qaama keenya hundayyuu dhiqee wanta nu keessa jiru gadi baasa waan ta'eef kanaafuu yoo qufaan kasin qabu ta'ellee yoo kasin qabee sin harkaa isin qabaatu ta'e dawaan tokkoffaan bishaan dhuguu baay'isaa garuu xiqqoo uwwisaadha bishaan qorrarra bishaan oowwaatu bareedaadha fayyummaa namaatiif bishaan dhuguu baay'isaa isiniin jedha fayyummaa gogaa qaama kennaatii fi qaama kenna fuula kennaa hedduu tokko nuuf ibsa fayyummaa rifeensa kennaatii fi warra rifeensi isin rakkise isinirraa ciccitu isinirraa bubuqqa'u bishaan dhuguu baay'isaa isiniin jedha akkasuma warra fuula finniisa maadiyaati wanti garagaraa isinitti bahee isin rakkisuufillee bishaan dhuguu baay'isaa isiniin jedha wanti nurratti dabaluu ka qibaatiin nu dibannu wanti kireemni adda addaa nu fuula dibannu dabalata gubbaarraa gogaa fuula keenya gubbaa bareechina malee bareedumti keessa waan ta'eef keessa fayyummaa kennaa haa qulqulleessinu isiniin jedha sammallee warri mataan amma isin dhukkubuu yaaduu baay'iftanii warraanfatuu baay'iftan bishaan dawaadha dawaa tokkoffaadha warri duudi lafeen isin dhukkubuu dadhabbiin garagaraa isinitti dhagahamtu bishaan dhuguu baay'isaa isiniin jedha dhahannaa onnee teessaniif kaleedhaaf foolii afaan badaadhaaf waa hedduuf fayyaadha bishaanii gabaabumatti kana fakkaataa faayidaan bishaanii himameen dhumamu tokko lama miti fayyummaa qaama kennaa hundaafiyyuu bishaan hedduu tokko barbaachisaadha kanaaf bishaan dhuguu baay'isaa isiniin jedha kana fakkaataa yoo jaallattan obboleewwan keessaniifillee sheer godhaadha akka isaanillee irraa fayyadamanii fi obboleewwan kiyyaa wanta beeynurraa wal haa barsiifnu ka ofii kennaa baranne immoo obboleewwan kennaafillee qoonnu isaanillee akka irraa fayyadamanii fi kana fakkaataa yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina gaafii yoo qabaattan karaa commentii jalaatiin naaf barreessaa isinii deebisaa haga danda'e tokko inshaallah yaadas yoo qabaattan karaa commentii jalaatiin naaf kaa'aa haga dandeenyu walirraa barannaa wal barsiifnaa yaada keessan isinirraa fudhadha inshaallah kana fakkaataa viidiyoon irraa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yarraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh